kan birraa faarsanii jechuudha. Gaafa isaan immoo waliin deemna gaafa shamarran illee bahuu didan yookaan mana nama seenu daddarbaa seenu gaafa sana waa jedhanii baasantu jira jechuudha dachisa kana keessa. Aduun ho'inaan gara qunnii gumaachuutti qajeelu jalqaba qe'ee hangafaa dhaqu. Hawaasnis guyyaa kana dhangaa qopheessee fuula ifaan dubaroota kunniin simata. Abbaa carraatu guyyicha ga'a waan ta'eef. Hambaraan ageenyaan bara gareetiin sinaa ga'u gabataan kennitan gabataan keessana bal'atu maaddii keessa rabbaa guddisu akkuma jedhan isaan eebbisanitti barattaanutti caalee badhaadhee guddatee dagaagetti akkasitti namni shamarran mana si dhufuudhaa jiranitti oduma jiranu hoo waan manaa illee bulbula wayii waan dhaban yoo dhangaallee kan manaa dhabu balbal isaanii ashuffeen afamee ta'e ayyaana waggaati.
Maqaan koo Tarruun Gudeen jedhama. Aadaan kun baay'ee aadaa bareedaadha. Ayyaana dubartiiti. Dubartii walitti galeetoo sirriitti kabaja. Ayyaana sirriitti jajjabaachuu qabudha. Dargaggoonni kun immoo waan bade magaalaa keessatti waan kana deebisaa jiru waan ta'eef hamilee guddaatu isaan barbaachisa. Sirriitti jajjabeeffamuu qabu. Isinillee akkaataa dhuftanii miidiyaa kabareejii kennuun keessan waan sirriitti jajjabeeffamuu qabudha. Aadaa guddaadha, waan guddaadha, waan dagatametti deebi'aa jira jechuudha. Inni eebbisu isaanillee abaabilee jechaa seenanii akkuma seenanis kunni daddarbanii eebbisanii bahanii abbaa warraallee eebbisee gaggeessa. Shamarran kun ol guddattoota daa'immanii akkasuma kan dhiirallee ni jiranii ijoollee kana abbaa warraa hin eebbisa haati warraa hin eebbisti maadeen dhiyaataa hin nyaatanii quufanii burraaqanii taphatan. Akka duriitti baay'ee waa baay'eetu qophaa'ee ta'eega. Akka ammaatti garuu waan xiqqoodha keessattuu fakkeenyaaf amma bookni dhiyaataa nyaanni gosa adda addaan dhiyaata. Ammaaf farsoo fi nyaatuma adda addaatu xiqqoo ta'u. Dubaroonni qulqulluudha jedhamaniit amanamu. Kadhaa fi eebba isaanii Waaqni dafee dhaga'a jedhama. Kanaaf namni eebba isaanii hawwiin eeggata. Kan rakkatee fi dhukkubsate yoo jiraatellee iddoo deemanitti Waaqa kadhatanii fi ba'u jedhama. Duudhaa keenya keessatti wanni kabajamu ayyaanni mata duraa qaadhima. Qaammee jennu kana jechaadha. Gaafa nuti deemni ta'u qunni kana maatiidhaaf kenninu isaanillee eebba nu eebbisan durree faaruu jirnu waan bal'aatu jira. Gubbaarra isin eebbisaa jaraas wal eebbisa jechaadha. Heebbitti shamarranii keessattuu heebba ilmaan makoodii, heebba ilmaan simbirroo sila ta'ee faata amiin jettee xili jetteerraa fudhatte. Yeroo dubaroonni marra naanna'anii qunnii gumaachan dargaggoonni ammoo taphaan dabaalu halaalumaa hordofu. Yoo rakkoon jiraates gargaaruu danda'u. Yeroo booda waan barbaadantu jira waan ta'eef. Yoommoo qeerroon ijoolleen dargaggoon bira hin jiraatin qaamni sun ijoollee sanii jalaa xiqqoo ulaagaan guutu. Maaliif ijoolleen cinaa feegeetti, faarfateeti, taphateeti, wajaajidha hin jedhanii wal kuffisanii wal dhungataniiti. Guyyaa har'aati giseen ijoolleen kun wal qaadhimachuu calqabu. Wal qaadhimachuudhaafis intala eenyuun laallate ilmi kiyya intala eenyuutan itti kadhadha bayeeti laali qaammee keessatti jedhee abbaan illee eeruu kana kan kennuuf ilmaafillee guyyaa qaammee Oromoo kana Akasini akagadaan jette saniini. Akasini akagadaan jette saniini. Akasini akagadaan jette saniini. Akasini akaduudhaan jette saniini. Akasini akaduudhaan jette saniini. Ijoollee Oromoo walakkanuu laata. Akkamiirree. Akasini akagadaan jette saniini. Akkamiini. Akasini akagadaan jette saniini. Akawayun jette saniini. Akasini akawayun jette
Maqaan koo Dassaaluu Dameen jedhama. Aadaan kun aadaa hawaasa irraa dhalaa dhufneedha jechuudha. Abbootii keenya irraa kanuma dhaalamee as ga'eedha jechuudha. Aadaan kun aaduma har'a jirudha jechuudha. Yeroo dhuma waqtii agayyi seenee guyyoota 5 hanga 12 gidduutti dilbata argamudha ayyaanni kun kabajamu jechuudha yeroo maraa. Kanaaf gaafa dilbataa hagayya 5 haga 12 dilbata argamu sanarratti qaammeen kun waliin kabajamaa jechuudha. Maqaan koo Seenaa Girmaan jedhama. Ayyaanni ilillii ayyaana shamarraniiti. Shamarran jala bultii irra kaasanii haga mana miidhagsuu irraa eegalanii rifeensa isaanii dhaatu sanbooddee kara galgalaa deeman jala bultii irra jechuudha. Qunni isaanii buqqifatanii yeroo ba'an haadha manaa fi abbaa manaaf baalchanii bahu jechuudha. Eebba fudhatanii. Oromoon amantii garaagaraa qaba. Amma yeroo ammaa kana iddoo adda addaa jira malee akka waaqeffataatti kan ayyaanni kun gaggeeffamu. Garuu Oromoo mara bira jira jechuudha. Hawaasa baadiyyaa bira osoo dhaqne magaalaa kana ta'ee tamma warri amantaa biraa ayyaana kanan kabaju malee ayyaanni qaammeen Oromoo garaagarummaa qaba jechuudha. Qaammee Sidaamaa fi qaammee Oromoo jedhee kabajaa jechuudha Oromoon. Qaammeen Oromoo sunarraa qaammee Sidaamaa immoo fulbaana tokkoon kabajamudha jechuudha. Nu dursinee guyyaa har'aa kana keenya har'aa waan ta'eef guyyaa har'aa kana kabajnaa jechuudha. Anjaraa sana immoo gaafa fulbaana tokkoo kabaju isaanii kanaaf guyyaa har'aa kana namni guyyaa har'aa kana kabaju Oromoo of ta'e kanatu ayyaana isaa kana ayyaana jalaa badee kana ayyaana jalaa shiilatee jalaa sheshelatee asgee kana guyyaa isaa orijineetii isaatti deebisuudhaaf guyyaa har'aa kana kabajna kan kabajnu ta'uu isaati jechuudha. Gaheen abbaa warraa walumaan waan ayyaana kanaaf ta'u baasiiwwan ayyaana kanaaf ta'u kana hin qindeessina. Dursinee immoo nus guyyaa kaleessaa amma galgala manatti daddarbaa jedhamu jira. Waqtiin kun egaa Oromoo nama midhaan facaasee alaa qaba. Waqtii kanatti immoo Oromoon nyaata wanta nyaataaf ta'u maal qopheeffata? Nyaanni uumamaan argamu facaasee kan argatu raafuudha jechuudha. Raafuu kana facaasee waan biraa midhaan biraa ala irraa waan ta'eef raafuu kana waan ittoo godhee nyaata loonii galteewwan loonii kana kan akka aannanii kan akka qaybii kana ta'uu danda'a dhadhaa kana godhee ayyaana kana akka kabajnu godhanna. Guyyaa kaleessaa galgala daddarbaa kana godhanneen booda har'a immoo ijoolleen warra shamarranii kun dhufanii mana keenyatti baga geessanii nuun jedhanii allaadduu kana nuu baalchanii akkasittiin deemu jechuudha. Waqtii waliin deema dhangaan hin qophaa'a akkasuma mijuun hin qopheeffama raafuun hin qophaa'a waqtiin haala ganna waan ta'eef waanuma jiruun raafuun hin qophaa'a akkasittiin dhadhaan illee hin qophaa'a jechuudha akkasittiin gaggeeffama. Dhalee yookaan dhadhaa jedhama isa kana hin kennitee fi hoggaa immoo kana dhalee kana dibatanii maal jedhanii fixaniin booddee nummoo abbaan warraa maal kennaa fi maallaqa baalchate jechuudha. Maallaqni kun maadhaaf ooloo jenne shamarran kun maallaqa kana irra abbaa warraa mana seenan kanarraa maallaqa sassaabbatanii gaafa ifaanoo yookaan masqalaa dhadhaa ittiin bitatanii yookaan dhalee kana bitatanii karameellaa bitatanii kennaa har'a wadaajii argatu jechuudha. Wadaajii sanaa fi kennaa sana kennu. Dhadhaa sana immoo dirree ulfootti ba'anii fakkeenyaaf akka naannaa kanaatti dirreen ulfoo jiru waajjira abbootii gadaati jechuudha. Achitti wal ga'anii gaafa masqalaa sana maal godhu dhalee sana dibatanii galu jechuudha. Kan har'a isaan dhungate kunis wadaajii kan dhungate kunis gaafa masqalaa sana achi dhaqeet kennaa shaashii bitee fi dhaqa jechuudha. Shaashii sana kennaa fi shaashii sana wadaajii sana hidhatti inni immoo karameellaa irraa fudhatee achitti walitti sirbanii shubbisanii galu jechuudha. Abbaan ijoollee kanaaf gaafa dhalaa daddarbuudhaaf qunni kana kennuudhaaf itti dhufan maal godha? Farsoo naqateet daabboo godhateet yoo jiraate qalee qopheechifit afaa afatee akkasitti eega abbaanis haatis. Kanaaf qaammeen bifa kanaan kabajamu malee ijoollumaan qoxaaxashii bichaadhaan kan kabajamtu waan hin ta'iniif gahee keessaa qaba hunduu jechuudha qaamni hundumtuu. Amma immoo kan argamnu giddugala gadaa Tuulamaatti. Egaa giddugala gadaa kanatti immoo shamarran alatti allaadduu isaanii qabatanii manneen namoota garaagaraa irra naanna'anii eebbisanii kennanii fi ofiis eebbifamanii muudamanii
achi ba'anii garanatti dhufanii as kan isaan dhufanii fi waa lama sadii fi inni jalqaba irreeffachuuf dhufuu allaadduu alatti namoota kennanii irraa harkatti hambifatanii isa asitti fidatanii dhufaniitu irraa irreeffatu. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaa immoo eebba fudhachuu fi inni sadaffaa immoo carraa isaanii yeroo itti yaalanidha. Carraan isaanii kun maali? Iddootti dargaggoota waliin wal argan. Dargaggoonni akkuma dura isinitti himnee kaleessa galgalaa kaasanii yookaan immoo jala bultii ayyaana kanarraa kaasanii dubara kana dabaalu waliin deemuu sirna isaanii bareechuu fi malee qooda addaa hin qaban keessatti. Har'a garuu qooda addaa qabu. Qoodni addaa qaban maali? Akkuma ganamaan ka'anii naannoo isaanii naanna'anii sirbaa isaaniin dabaalaa turanii asitti immoo dhufaniitu sirna wadaajaatu jira isa raawwachuuf jechuudha. Dargaggeessi tokko shamarra garaan itti na'e tokko asittidha kan inni qabatee dhungatu yookaan immoo abbummaa isaa mirkaneeffatu jechuudha. Kanaaf dargaggoonni kun har'a yookaan qeerroowwan kun har'a hojii guddaa qabu yookaan immoo dhimma guddaa harkaa qabu jechuudha. Abdiidhaan guutamanii gammachuudhaan kan isaan taphachaa jiranii. Sababni isaa guyyaatti kaadhima argatan waan ta'eef. Isaa waliin nan turan ammoo. Tole maqaan koo Abdoo Baqqalaan jedhama. Ani magaalaa Duukami kanan jiraadhu. Godina addaa naannoo Finfinnee jechaadha. Egaa aadaan kun aadaa qaammee jedhama. Yeroo hundaa kaleessuma Oromoon eenyummaa isaa kana gaafa achi dhuftee isaa keessatti dagaagsaa guddisaa ture. Seensa hagayyaatirra guyyaa 5 hanga 12 gidduudha ayyaanni kun yeroo hunda kan kabajamu. Qaammee yookaan ayyaana Ilillii jedhama. Ayyaana kana shamarran umuriin isaanii gadaa 2 gadi ta'an kan kabaju. Shamarran kaadhimaa ta'anii kan hin heerumin kan bultiin horatin isaan jechaadha kan kabaju. Qoonni immoo dargaggoonni ayyaana kana keessatti qabanii dhiichisaan dabaaluu wadaajii dhungachuu keessatti obbabbareechee uffata aadaatiin bareedee rifeensa isaa filatee akkaataa itti qophaa'uufis ayyaana guddaan eegutu jira jechaadha. Mee ati amma kanaan dura wadaajii dhungattee hin beektu har'oo hammam qophoofteetta yoo dhungattee hin beektu ta'e yoo dhungattee beektas ta'e attamitti yeroo 2-3 dhungachuun danda'ama mee aadaa sanatti himi. Wadaajii dhungachuun kan danda'amu kanaan dura dhungadhee beeka ijoollummaadhaa kaasee ayyaana kana aadaa kana keessatti guddanne ayyaanni kun waggaa waggaadhaan kabajama. Yeroo loon tiksinurraa kaasnee hanga har'aatitti ayyaanni kun kabajamaa ture keessattuu hawaasa keessatti naannoo baadiyyaatti kabajamaa ture waan ta'eef wadaajii gaafa dhungattu cal jetteetii miti dawoo safuu keessatti akkaataa itti dhungattu qabdaa tooftaa ittiin dhungattu qabdaa fakkeenyaaf yeroo kaloon biqilee guddatu akkaataan ittiin gaafa saana baabileedha daddarbaadhaa deeman warra ulfaatti kaanii abdaarii gosaatirraa kaanii gaafa gara warra daddarbuu barbaadanitti gaafa deemanii wadaajii ati dhungachuu barbaadde kanaan dura irra si buuta ayyaanni kee itti kufe sana akkaataa ittiin kiyyeessitee too oduma isheen ofirraa si dhowwitu oduma mootiin irra loltee irra tumsitee irraa si dhowwuudha yaaltu akkaataan ittiin kuffisee too dhungattutu jira ayyaana si'aayina guddaan eegamu waan ta'eef baranas kanan dhungachuuf qophaa'e waan jiruuf qophumatti jirra kan waliin arginu kanaa jecha. Kanatti dhungachuuf qophoofte yoo tokko dafee si galaa dursee dhungate maal goota? Wadaajii kanaan dura dhungadhe namni biraa dhungachuu hin danda'u. Maaliif jennaan wadaajiitii yaana eenyumtuu hin beeka yoo kan dideetoo kan dhungatu hoo ta'e gaa shimalaa wallaalaa jechaadha. Shimalaa dhowwateetu dhungata jechaadha. Alli fagoo qabaannattuu gadi baanaa jedhee arguuf jirraa jechaadha. Ati kanuma bara darbe dhungatta moo haaraa dhungatta barana? Wadaajii jijjiiruun hin danda'amu. Maaliif jennaan jalqabuma duraatu wadaajii kan dhungattu kan bara darbe gaafa dhungatte bara ittaanu sumatti dhungataa amma intalli sun heerumtutti jechaadha. Sababni isaas gaama wadaajii kana warra waliin guddattu warra borullee wal beektudha warra ija mararteetiin ija jaalalaatiin wallaaltudha waan ta'eef wadaajii sana dawoo taataa fi namni biraattillee akka hin tuqne namni biraattillee akka ittiin buune namni biraattillee akka isheen miine waan irraa dhowwituuf wadaajii sana sanuma deebitee dhungattaa jechaadha. Baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee abaabilee kana warri deemu warra akkaataa qubannaa lafaatiin manneen isaanii walitti dhiyoo jiru gosa tokkollee ta'uu danda'u hidda dhaloota torbaa olirree warra wal himachuu danda'udha warra laga takka waliin obaafatudha warra hara takka waliin dhuguudha warra bobbaagalteen isaanii tokko waan ta'eef hawaasa keessatti egaa akkuma tuma caffee gadaatitti wanni jedhamoo jiraate ilmi tokko fuudhuudhaaf
qeerraa darba hiddii 8 fagaachuu qabaa jedha. Kana jechaan qeerraa fagaateeti kan intala warra gosa biraa keessaa barbaadatu malee gosa ofii keessaa fuudhuu hin danda'u jechaadha. Sababni isaatis as keessatti wanni hubatamu yeroo hundayyuu kabajaa fi ulfina guddaa warri waliin qabu yeroo hundayyuu amma kalaal akka afoola Oromootti mammaaksi tokkotu jira. Coqorsi balbalaatirraa fi soddaan qe'ee kabajan qabuudha. Kanaafuu intala qe'eetti waliin dhalannee guddanne waliin wal beenu maal jennu sana deebi'ee kanan fuudhu hoo ta'e hawaasa keessatti kabajni walii qaban ulfaatinni walii qaban ulfinni walirratti qaban gadi bu'aa dhufaa jechaadha. Kan biraan immoo inni guddaan wadaajii dhungachuutu sababni guddaan intalli takka fuudha feerumaan dura nama biraa wajjin kan waan biraa keessa kan galtu hoo ta'e miira biraa kan walii qabaatan hoo ta'e intalli sun hawaasa keessatti safuu gatte jedhama jechaadha. Duudharraa dabdee jedhama maqaa garaagaraatti itti moggaafamaa jechaadha. Kanaafuu asirratti wani nani fuune fi intala san akka ishiin safuu keessaa maquu hin dandeenye akka ishiin nama biraatiin illee waan biraarra gahamee kabajaa ishii dhabuu hin dandeenye tiksuu waan dirqama narra jiruuf gama biraatiin obboleessa ishee harka mirgaati waan ta'eef intala sana fuudhuu hin danda'u. Intala wadaajii dhungatte takka hin tiksitaa namni biraatu akka itti bu'ee safuu hin cabsisiine goota waan ta'eef intala san deebitee fuudhuu hin dandeessu. Maqaan koo Badhaasaa Lammaan jedhama. Kanan jiraadhu magaaluma Bishooftuu kana keessa. Guyyaa qaammee kana jala bultiirraa eegalee aga hamma as jirru kanaatitti wanti ta'amu hundiyyuu ayyaana qaammee kanaan kan wal qabatudha jechuudha. Akka safuun hin cabnetti akka kaleecha nutti as dhufteessani eegnee safuuf safeeffannaa isaa eegneeti jechuudha kan kabajamu. Hawaasa keenya keessatti wantuma kaleecha jirtudha. Isa san immoo kan kabajatu gaafa shamarran daddarbaadhaaf waan hunda isaanii eega kaleeffatanii daddarbaan naannaa keessa deddeemanii daddarbatanii dargaggoonni immoo akka keenyaa kun goofaree isaa filatee gaafa san shimala isaa qabatee hin deema jechuudha duuka isaanii dhiichisaan dabaalee duuka isaanii deemee wadaajii kana dhungata jechuudha. Wadaajii kanas akkaataa safuutti hin buunen yookaan immoo akka kaleessaa sanitti osoo safuutti hin bu'ini osoo miira hawaasa kanaa hin cabsinitti safuudhaan jechuudha kan dhungatamu. Akkasittiin jechuudha wanti kun gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf wadaajiin immoo kan dhungatamu bara tokkotti amma fakkeenya yoon barana shamara takka dhungadhe jechuudha. Isee san irra deddeebiidhaan dhungachuun hin danda'amu mirgan qaba jechuudha. Kanaaf wanta akkasiitiin kabajama jechuun barbaade. Shamarraniif guyyaa addaa fi guyyaa gammachuu akkasumas dargaggeessa isaan faana ayyaana kana kabajuu baheefis guyyaa gammachuu fi guyyaa jaallatamaa ta'uu isaati. Guyyichi akka naannoo kanatti hagayya 5 haga 12tti kabajama. Giddugalummaadhaan marsii irratti tariitii guyyaatti dabalee kabajuu danda'a. Garuu haalli kabaja ayyaanichaa wannoonni shamarranii faarsanii fi taphatan wal fakkaata. Haalli uffannaa isaanii, haalli mataa dha'annaa isaanii, qophii jala bultii ayyaanaa qunnii buqqifachuu irraa kaasee haga guyyaa bariisaniititti baay'een isaa kan wal fakkaatuu fi kan walirraa fudhatamee daddarbaa bara dheeraadhaaf dhufe ta'uu isaati jechaadha. Abboonnis, qeerroonis, shamarranis hunduu ga'ee qooda of keessaa qaba hundi isaatu. Qaammee kana keessatti waaqalleen yeroo ittiin galateeffannu jira. Fakkeenyaaf mudaayyaa kurfoot waggaa nu geesse as baariyaa ulfootoo jennee waaqa galateeffannaa jechuudha.
Egaa daawwachaa kan jirtan qophii keenya qe'ee Oromoo ayyaana qaam'ee keessumaa ayyaana shamarranii yookaan dubarootaa sababeeffachuun nuti isiniif dhiyeessaa jirru. Sirna wadaajaatu jira jedhu. Sirni wadaajaa kun immoo keessumaa yeroo itti dargaggeessi tokko qarree tokko yookaan dubara tokko ilaallatee kaadhimummaaf hawwatudha jedhama. Erga dhungatee kan isaa ta'uu mirkaneeffataa boruuf taan immoo aadaadhaan safuuf duudhaa eegee jaarsa ergatee maatii isaatiin gaafatee gaa'elaaf ga'ata jechuudha. Kanaaf mee shamarran ana biratti argaman kun guyyaa kana maaltu isaan quunnamee isaaniin gaafadha isaan wajjinan turaa nu waliin turaan siniin jedha. Mee maqaa keenyatti mee maqaan keenya? Maqaan koo Galaanee Bullootan jedhama. Galaanee mee egaa sirna kanarra jirtu ganama kaanis argaa turree dhallaaduu daddarbachaa turtanii eebbistanii eebbifamaa turtanii dargaggeessi immoo sin duuba deemee sirbaa ture sa'aatii ta'e irratti sin argachuuf akka inni sin eeggachaa ture dhageenya irraa quba qabna. Mee maaltu si quunname sin si argatanii si qabatanii? Wadaajiin hin jira. Garuu har'aaf immoo ganaa fuula kana dura malee ammatti hin jiru. Homaan arganne ani. Ana qofa sodoon ta'in hunduyyoo homaan arganne. Jechuun sa'aatii isaatiin geenye jechuudha. Sa'aatiin isaan geenye. Sa'aatii kamii booda jechuun hangam maaltu raawwata kanaa booda maaltu raawwata sa'aatii sanaa boodadha jechuudha inni ati jechaa jirtu mee maal tafe sa'aatiin sun ga'uudhaaf? Sa'aatiin sunillee ga'eera amma waanuma xiqqoo tafee sa'aatii tapha xumurree egaa tokko lama inni as geenye kana booda natti fakkaata yoo ilaalu. Har'a barfatanii turan maal akka ta'e hin beeku maal tokko jalaan gatellee naa galaan jiru. Dhufuudhanii ta'an. Dhufaan jiranii akkuma waajjira kana yookaan galma kana seenneen ture kana dura. Har'a garuu sun hin jiru maaliif akka ta'e. Mee fakkeenyaaf amma dargaggeessi tokko yookaan qeerroon tokko yoo qabee butee ofitti si hammatee si dhungate maaltu sitti dhaga'ama? Tariin nama kana dura ijaan hin beektu faa yoo ta'e maaltu sitti dhaga'amuu mala? Irrifattaa waan hin jira jettee waa yaadduuf garuu moosoo ta'eyyuu inuma rifattaa jechaadha yeroo isaan si qaban lafaa si dhaasan inuma naataa na'uun kee hin oolu jechaadha. Harkaa bahuuf yaaluun jira moo yoo lafaan si dha'ee inuma koftaaf? Egaa coqorsa hidhuun jira akkas walitti hidhanii yoo humnaa si dadhabe coqorsa walitti hidhatee itti yoo si harii irra baatee gaafa lafa dhooftu isaan immoo duubaa dhufanii gaafa si qabatan nu keessa mootiin durbaa jirti waan ta'eef mootii sunillee nurra tuma godhuu nurratti rukutuu waan akkasii jira anis jalaa ka'uudha tattaaffiin godhu inuma jira jechaadha. Mee amma fakkeenyaaf shamarran tokko qabachuuf dhiirri tokko kophaadhuma isaa dhufa moo wal gargaaru? Kophaan dhufan wal gargaaru maaliif jennaan kophaa dhufe miidhamuullee danda'a nullee walirra tumsuudhaan rukutuu dandeenya waan ta'eef miidhamuu danda'a. Kanaafuu innis tokko lama sadii akkas ta'ee dhufee tuutan malee kophaan dhufu jechaadha. Kanaafuu gaa milkaa'ii siin jedha booda wal agarra. Ayee fayyataa. Maqaan koo Caaltuu Obboluun jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuu kanatti dhaladhe. Shamarran wal ga'anii ni mari'atu. Akkamitti deemuu qabna jedhanii dursanii qophaa'u jechuudha. Sanuma keessa gaa mootillee ni filatama. Mootii kana immoo yeroo filatanii bara dhufu kan qaamni deemuu hin dandeenye. Ijoollee fakkeenyaaf kaadhima fa'aa jechuudha kan kadhatamteetoo jirtu yerumaa kan qophooftee bara dhufu deebitee sirbuu hin dandeechu. Kanaaf jechuudha mootii taatee togaa. Filatamti ayyaana qaammee kana gaa jala bultiirraa kaaneeti kan kabajnu gaafa jala bultii sangaa shamarran naannoo tokko wal ga'anii rifeensa faa sirreeffatu qunnii faa buqqifatu gaafa kana immoo cal jedhaniituma manuma barbaadan seenanii warra hangafaati ka'u warra hayyaantuu yoo jiraata achitti wal ga'anii ingiccaadhaanii utubaa mana warra hangafaa sanitti fannisu jechuudha akkasitti
shamarran illee hin qabne yoo jiraate osoo adda hin qoodini hunda isaaniitu dabareedhaan irra deemanii ayyaana kana faarfachaa oolanii gammadaa oolanii jechuudha. Akka duritti garuu dubartii takka manaa hin baatu beektaa waggaatti yeroo ayyaana ilillii kana qofa kan baatu yookaan immoo qoraan cabsuufaa bishaan waraabuufaa yoo deemte manaa baati. Dargaggeessi immoo gaafa ayyaanni qaammee kun ga'u baay'ee sonaa beektaa kan fuudhuudhaaf laallatu gaafa san hin laallata kan qalbiin isaatti rifate kan jaallate gaafa san lafaan dhungata achumaan kaadhima isaa taate namni biraatillee deebi'ee jalaa hin dhungatu jechuudha. Akka maatiin koonatti miti wadaajii isaa san namni biraayyuu deebi'ee hin dhungatu isumatu fuudhuyyuu danda'a jechuudha. Yoo fuudhuyyuu baate akka carraa ta'e immoo gaafa ishiin heerumtu san uffata irraa qabdu uffata itti uwwisaa jechuudha. Gaafa ayyaana qaammee kan hin dhungata miti gaafa masqalaa immoo shaashii bitee egaa ishiin illeen immoo karameellaa bittee dhaqxee karameellaa kennitiif inni immoo shaashii san rifeensa ishiitti dheetoo gadhiisa. Bahee daa'imni hundi isaatu wal qaadhimachuudhaan wal dhungachuudhaan kan ammoo danda'uun ammoo gitaatiin wanni hin dhungannes hin jira. Ijoolleen takka ijoolleen jajjabduun qaadhimamtee kadhatamte qaammee kana keessa gadi baati. Waan hin heeruminii fi ijoollee san immoo irrumaa goraniit safeeffatanii safuu sii eeganiit irruma goran abbaa qabdi waan taateef. Darbeetis immoo micoon takka yoo heerumte bara dura heerumtu kana dhallaaduu qabattee hiriyoota sii kan duraan wajjiniin qaammee kana daddarbitu wajjiniin gadi baati. Isiis immoo dhirsa qabdi abbaa manaa qabdi hin tuqanii biroo dabru. Ijoollee kaan akkaataa gita seetiin laalanii wal hubatanii iddoo laalanii iddoon itti qaammee kana ijoollee wal dhungattu sin jira. Yookiin iddoo boqqolloo jidduutti yookaan iddoo saarri wayii coqorsi jirutti yoo kuftillee akka hin kufnetti lafa hanqisee akkasitti dargaggeessi dhungatee hin jiraarras. Sirna ayyaana kanaa keessatti mootiin olaanaa qabdi. Mootii durbaa jechuun durba shamarran yookaan dubaroota ayyaana kana geggeessitudha yookaan immoo dura buutudha. Waan baay'ee isaan irraa eegdi. Akka waardiyaa taatee tajaajilti. Mee mootiin durbaa akkamittiin filatamti? Ulaagaan mootii durbaa fichiisu maali? Hojii isheen guyyaa kana irratti qabdullee maali? Shamarran kana maal deeggarti? Maalirraa ittifti? Maal immoo akka argatan goote yookaan mirga akkamii kabachiiftii fi ana cinaatti argamti mootiin durbaa guyyaa kanaaf yookaan sirna waggaa kanaatiif filatamte maqaa ishii gaafadheetanii ulaagaa mootii durbaa akkasuma ga'ee hojii ishii gaafachaa waliin tura. Qophiin keenya ammas akkumatti dhufetti jira. Qophii kana waliin ana ayyaanaa cimdeessaati ogeessi kaameeraa keenyaa Sayyid Hussein Abdul Qaadirii nu waliin tura. Maqaa keenyatti miti attamitti mootii durbaa jedhamtee filatamte isanatti himi. Tole of galchaadha. Ani kumeeta shoomatiin jedhama jiraattuu magaalaa kanaati. Waaqeffattuu galma waraar sadiiti jechuudha. Kamiin filatamte kan jedhu tariitii shamarran qaadhima taate yeroo biraatti bara dhufu bara ittaan qaammee ilillii deemuu hin dandeessu hoo taate mootii durbaa taati jechuudha. Yoo sanarra darbe immoo ijoollee jiran san keessaa jabduu nama daa'imman xiqqoo hooggante yoo isaan lafa dha'an akka hin kaasne jechuun waardiyaa isaaniiti waan ta'eef akka balaan irra hin geenye eegduudhaaf jabina qabdu jedhameeti kan mootiin durbaa shamarran jiran san keessaa filatamtu jechuudha. Mootiin durbaa akka manatti himtetti dubara bara dhufu heerumtu yookaan immoo qaam'eettaan irratti hirmaachuu hin dandeenyedha. Tarii yoo sirna kana keessa mootii durbaa 3-4 jiraatte yookaan immoo shamarri bara dhufu kana heerumtu waggaa dhufu qaam'eetti hin hirmaanne 2-3 yoo jiraatte attamitti keessaa filatu tokko ishii. Kana tarii shamarran 4-3 yoo bara dhufu kan heeruman ta'eeti hundi isaaniiyyuu mootii ta'uu jechuudha. Maaliif takka mootii yoo taate gargaartu waluma gargaaranii ayyaana sana milkeessuu fi daa'imman isaa wajjin hin deeman san qabanii too galuunidha malee tokko ati tokkoffaa lammaffaa wanni jedhu sun hin jiru. Isaan hunduyyuu mootii ta'anii miseensuma ta'anii itti wanni jedhu malee wanni sadarkaa laatu hin jiru jechuudha. Tariitii shamarran san keessaa qaadhimni 2-3 yoo kan taatu taate jechuudha. Amma akkanatti himtetti mootiin durbaa ulaagaa lamaan filatamti. Tokko yoo bara dhufu heerumti ta'edha. Lammaffaa immoo shamarran naannoo sana jiran keessaa ishii jabduu ishii sirriitti obbartee akkataatti natti himtee jirta. Ati waan bara dhufu heerumtuuf immoo yookaan immoo shamarran naannoo kana jiran keessaa cimtuu yookaan jabduu waan taateef ulaagaa kamiin filatamteeti? Tariitii ani barana qofa miti kanan mootii ta'e barreen gaddaallee mootuma shamarranaan ture bara dhufu waan nan heerumuuf yookaan kaadhima ta'e osoo hin taane egaa shamarranumatu miseensuma shamarranii keessaa na filatanii tariitii jabduudha yookaan ijoollee kana nuu qabdeedhanii raawwataniiti kan na filatan malee sana miti jechuudha. Maal farraa ittis tiree shamarran irraa har'a maal akkamii waardiyaa akkamii taateef?
Tole gahee mootii akkuma dura jenne mana namaa gaafa seenne maaddiitu nu dhiyaata. Daa'imman xixiqqoon nu wajjin hin deeman sun tariitii maaddii sana dhaqqabanii kutatan yoo ta'e gahee mootii kanaa daa'imman sana maaddii sana qammasiisuudha jechuudha. Kana daandii gaafa deemantu jira. Daandii sana gaafa deeman tarii daandiin mandarri fagoo ta'uu danda'a ol fuutu. Yoo akka isaan hin dadhabne harka qabdee deemuudhaaf sanaaf gargaarti jechuudha. Iddoo biraatti immoo hoo dhufne wadaajitu jira. Kunis akkuma shamarraniitti ayyaana kana hawwiidhaan eega jechuudha. Maaliif wadaajii yookaan shamarree jaalate takka gaafa sana achirratti argatee dhungachuudhaaf eega jechuudha. Wadaajii kana gaafa dhungatu qeerroon kun hin eegu shamarran gaafa mana namaa seenanii daddarbaa godhanii bahan eegu tooftallee yeroo isaan itti baafatan jira. Coqorsa hidhatu jechuudha. Coqorsa lamaan akkasii walitti dhugaa daandii isaan deeman gubbaarraa shamarran kun tariitii coqorsa hidhame san hin arga waan ta'eef gaafa itti deemu isaan duubaa dheechisanii ijoollee kana ari'uu jechuudha. Gaafa fuulduratti ari'an shamarran kun lafa dha'u bakka isaan lafa dha'an sanatti shamarran sana dhaqanii raawwatanii dhungatu jechuudha. Asitti immoo mootii waan ishiin godhuu dandeessu daa'imman duratti jenne sun hin jiru waan ta'eef tarii lafa dha'uu danda'u akka isaan lafan kaan ijoolleen dhiiraa kunis waan isaan deemaniif hin beeku waan ta'eef dursitee ijoollee kana cinaatti qabuudhaan maal jechuudha. Guyyaan kun guyyaa bilisummaa shamarraniiti. Qunnii buqqisnu sana keessatti qunnii buqqisnaa qunnii gaafa buqqisnu qunnii biyyee waliin buqqisnaa jechuudha. Biyyee wajjin gaafa buqqisnu biyyee kana cabbunna jechuudha. Biyyeen kun akka humna horatu hin cabbunna yookiin immoo ulee wayii sin jira ulee wayii akkasitti cabsinee keessa godhanna. Kana gochuun maaliif akka jabaatuuf jechuudha. Gaafa sana osooti dhiira tokko rukuttee dhiiksite osoo ija balleessite wanni ishee gaafatu hin jiru. Maaliif guyyaan sun guyyaa bilisummaa isheeti waan ta'eef namni ishee gaafatu homtu hin jiru. Kanaafuu guyyaa itti bilisummaa shamarraniiti waan ta'eef kana faagooti mootinii. Mee guyyaan kun egaa guyyaa wadaajaatis jennee jirra. Guyyaatti qeerroowwan qarreewwan itti ilaallatanii akka kaadhimachuu qabatanii dhungatanidha. Tarii mootii durbaa kana qabachuudhaaf yookaan dhungachuudhaaf bifti isaan itti wal dorgoman jira warra kaan caalaa jechuudha shamarran kaan caalaa. Asirratti wadaajiin dhungatamtuuf kan hin dhungatamne illee hin jirti. Kaadhima akkuma isin jedhe kaadhimni kaadhimamtee dhaleen nama biraa gaafa ishee tuqxe hin dhungatamtu jechuudha. Maaliif safuudha tire konfidensii qabdi cal jettee deemti. Maaliif amma shamarran takka gaafa sodaatte kaadhimaa fi mootii jallee yeroon itti deemtu hin jirti. Mootiin ulee harkaa qabdi ulee saniin na dhoofti jedhee raawwate isheerraa hin siqaa. Kaadhima sana immoo maaliif safuudha waan ta'eef kaadhima nama biraati hin dhungatu. Wadaajii kana gaafa dhungata wanni ilaallatan irree hin jira. Wadaajii dhungate fuudhuu danda'a fuudhuu baachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma gaafa ijoolleen sirbitee galtee nus amma sirbinee gallee galgala maatiin eenyutu si dhungate eenyu dhungatteedhanii yeroo isaan itti gaafatan. Yoo gaa'ila hundeeffatu tariitii ijoolleen kun ijoollee naannoo tokkooti kan walitti bahanii too ilillii kana waliin jedha waan ta'eef safara tokko gaafa ta'e amma abba torbaa walirraa fagaachuu dhiisuu baachuu danda'u. Kanaafuu shamarran dhungatan gaafa abba torba sana keessatti dhungatan waan ta'eef sanarree ilaallachaati kan isaan dhungatanii jechuudha. Tariitii abba torba galanii eenyu dhungate gaafa beluuti osoo jedheeti tariitii abbaa shanaffaa ja'affaa irratti yoo ta'e nuti warra kanaa wal fuudhuu hin dandeenyu maaliif dhungatte faa jedhanii yeroo itti maatiin akka wanni sun akka gaariin taane itti himantu jira jechuudha. Kana tariitii darba hiddii saddeetii faa yeroo jedhantu jira. Darba hiddii saddeetii jechuun mandara irraa hin siqa waan ta'eef tariitii mandara darba hiddii saddeetii sana achi yoo ta'e hamma abba torbaatillee lakkaawwachuu baachuu danda'u waan ta'eef sana yoo dhungate fuudhullee danda'a. Wadaajiin har'a dhungate kun kennaa kennu qaba. Akka itti wadaajii dhungatu qaba jechuudha. Wadaajii kana coqorsuma isaa walitti hidhan kana haamanii afaanitti alanfatu. Gorora coqorsaa sana shamarran dhungate sana itti afaanitti buusetoo dhungataa jechuudha. Yoo isheen illee afaan banuu diddi haga humnaan afaan ishee kana addaan qabee fuula ishee haga balleessuu ga'utti itti dhungataa jechuudha. Gaafa wadaajii kana dhungatu gaafa masqalaa shaashii bitee fi dhufa kennaa karameellaa bitee fi dhufa waan adda addaa bitee fi dhufa jechuudha wadaajii kanarratti. Akka Oromootitti bifa kanaan haa kabajnu malee sabaaf sablammii naannolee biraa keessa jiraatan keessattis kan kabajamu ta'uu isaati. Maal akka jedhamu maal akka faarfamu jechamaan qoradhee naannoo sanitti waan jedhamu beekuu baadhullee fakkeenyaaf naannoo raayyaatitti ashandaa kabajama. Tigraay keessatti inni sun tariitii qaamidhuma kana faarsuudhaaf yookaan shamarran jaalala gannaaf qaban lalistuu waan ta'aniif biqiltuu waan ta'aniif jaalala gannaa kanaaf qaban kan ittiin agarsiisaniidhaa fi ganna keessa sunis kan raawwatamu meebii haalli uffannaa shamarran ta'uu isaanii uffannaa aadaa isaanii uffatanii kabajuun isaanii sun
meebii aadaa naannoo sanii ta'uu isaati kan mul'isudha. Akka Itoophiyaattis ta'e akka naannoo Oromootitti ganni gannuma. Ganna kana keessa meebii rooba wal fakkaatatu rooba, marga wal fakkaatatu marga. Kanaaf ilaalamni gannaaf qabamu sabaan gargar baa jedhee yaadu. Kanaaf roobni qixxuma rooba, guyyaanis qixxuma lakkaawwama. Haa ta'uuti haalli sirna kabajaa ayyaana uumaan jiraachuu danda'a waan jedhu sana. Amma warri dargaggeessaas warri dubaraas kophaa kophaatti taphatanii quufaniiru. Keessumaa dargaggoonni akka jabbii hidhaan haadharraa ittisee halaalaa dubaratti foolatu. Yeroon geenyaan mootiin durbaa dubaroota hoogganuun gara dirree warri lamaan addaaf addatti walitti dhufaniitti qajeelchite. Yeroo kanatti wal arrabsuu fi walitti dhaadachuun waanuma jiru. Dubaroonni akkas jedhanii warra dhiiraa arrabsu. Baarzaa fi tatarreedhaa, baarzaa fi tatarreedhaa, eenyuun dhungachuu feetee yaa wadaajii harreedhaa, mizmaarii yaa mizmaarii, mizmaarii yaa mizmaarii, eessaa nu duuba yaatii yaa funaantuu qirraarii jechuun warra dhiiraa arrabsu. Dargaggeessi dhungoof roora ammoo akkas jedhee of onnachiisa. Hoo hee si gobuu kajeeleetan sirra marsa. Kun egaa sirboota isaan ittiin walitti dhaaddatani. Ati waan kaadhima qabduufidha sin dhunganne moo akka carraa sittin dhufne moo ofirraa rukuttee deebiste moo nutti himee aadaa kanammoo silaalaan ture waan ta'eef namni sitti bu'ee hin jiru. Ana namni natti bu'ee hin jiru. Ulee qabadhee hin deema tariitiin rukatuu dandeessu yookaan jabduudha tarii na sodaachuu danda'u kaadhima illee qabadhee miti tarii uleedhuma koo kana sodaataniitiin sa'a. Kanaafuu immoo dhungatamuu dhiisuu kee kanatti ati itti boontaa yookaan itti gammadda moo itti gaddita jechuudha akkamitti ilaalama kun?
Ani jechuun kuni amma ayyaanumti kun akkanatti dhufamee asitti argisiisamuun akkanatti wal ga'uun kun gammachuudha. Gammachuun kana caale hin jiru waan ta'eef egaa wadaajii ijoollummaa keenyarraa ilillii kana jechaatii guddanne waan ta'eef dhungatamnee illee dabarree jirra wanni jedhu ture. Garuu immoo xiqqoo koorraa kaasee ilillii kana argaa guddadhee har'a immoo dhaloota xiqqoo kana dhaloota na duuba deeman yookaan immoo ijoollee xixiqqoo kana waan akkasii godhu maaliif isaantu boru waan kana narraa dhaala anillee nama biraan lan dhaalee kana gochaa jira waan ta'eef ana gammachumatu natti dhagahama warra wadaajii argataniifis baga gammaddanii dhiirafis immoo nama masqalatti shaashii yookaan kennaa sana bitee dhufu sinaa taasisuun jedhaani gammachuma malee waan na gaddisiisu homtuun jiru. Walumaa galatti sirni wadaajaa har'a maal fakkaata ture akkamitti ilaaltanii aadaa dureejji wal fakkaata? Akkin itti ilaalu baay'ee natti tola jechuudha. Tariiti isa bara darbee caalaa inni baranaa kun baay'ee nama gammachisa maaliif uwwisa miidiyaa argatee uummanni biyya alaas jiru biyya keessas jiru uummanni wanni Oromoon godhu kun tariiti dhibboota adda addaatiin akka duraa miti garuuti immoo nuti wanni nuti goonu waan kaleessa Oromoon kaleessa qabatee jiru kan waan Oromoon ayyaana kabajaa jiru wanni nuti goonu kun waanuma kaleessa hawaasa keenyarra dhaalle waan ta'eef waan haaraa miti kanaafuu ayyaana kana akkasitti agarsiisnee deebinee immoo har'a uwwisa miidiyaa arginee uummata biyyattii maratti warra biyya keessa warra biyya alaa jiranitti agarsiisuun ana gammachuu guddaatu natti dhagahama kanumarra jabaatee itti fufuu qaba jedhee Tolinaan Dirsa ayyaana kana galmoota naannoo kana jiran galmoota amantii waaqeffannaa naannoo kana jirantu qindeessee ayyaanni kun aadeeffannaa Oromoo duraan badee ture xiqqoo laafee ture hawaasa keessatti xiqqoo cimcimtaan isaan kan haftee baasnee mul'isaa jirra jechuudha. Akkam ture ayyaanni kana fayyadamu? Eeyyeen anamma dargaggeessaa hin fuune nama deemuu qabudha jechuudha kanaafan deeme argitaniirti shimatas qabadheen jira. Wadaajillee dhungadheen jira jechuudha. Amma gaafa ifaanoo wadaajii kana kennaa kennuufan qaba shaarbii yookaan shaashii wayii. Achi booda obbolummaan keenya yookiin immoo yoo waliigalee hiriyummaan keenya itti fufaa jechuudha. Garuu wadaajii yeroo baay'ee kan dhungatanii fuudhuudhaaf miti jechuudha. Akkuma obboleettitti tiksitaa, akkuma obboleettitti jaalattee wajjin turtaa wal kabajjaa maatiin illee si dhagaa jechuudha akka dhungatte maatiin ishees maatiin kiyyas hin dhagaa. Isaaniyyuu walitti qoosu maatiin. Intala kee ilmi koo dhungatee jechuudha. Anis gaafan galuu abbaan koo dhungattee galte moo dhungattee hin galle naan jedha. Gaafsan hin dhunganne yoo ta'e ati dabeessa onnee hin qabdu maal jedhee ta'u na ceepheessa jechuudha. Gaafan dhungadhe immoo ati gootaa duruus si beeka maal jedhee na faarsee itti fufi naan jedha jechuudha. Akkasii wal jajjabeessaa wal guddisaa jechuudha Oromoo. Yeroo baay'ee itti yaadanii dhufu sun hin mul'atu. Nama bahee san keessaa amma of miidhagsitii dibata adda addaa godhattii shubbaa haaraadhaatti uffata haaraa bitatanii dhiyaatu gaafa kana gaa bareedinni isaanii bifuma adda addaatiin sitti mul'ata bareedinni ilaalcha mitiire achuma keessatti ilaallattaa jechuudha wadaajii kan siitaa ta'u ilaallattaa ka duraanitti coqorsa faayitee si didde waan ta'eef siin dhungatamtu waan ta'eef mala salphaa ittiin dhungachuu danda'u maal ta'a jechuudha coqorsa faayitee gara coqorsaa sanitti ariitaa si dheechuutti coqorsa san gufattee lafa dhoofti yeroo san irra qubattaa jechuudha irra qubattaa coqorsa alanjitee itti tuftaa jechuudha gororaan dhandhamsiistaa jechuudha. Hawaasa irratti hojjechuudha. Aadaan kun baay'ee irratti hojjetameeti kan badee irratti bushaayeti. Aadaan kun aadaa duubatti hafaadha jedhameeti. Wanti kun miidhagu jedhameeti sammuu uummataa keessatti waan hin taane uumameeti jechuudha. Shamarranis akka faashinaatti kun immoo akka baay'ee qaroomina hin taanetti fudhataniiti kan gatanii.
Amma immoo hawaasa irratti hojjechuu nu gaafata. Nuyi amma hojjechaa jirra. Ofirratti hojjechaa jirra. Hawaasnis akka nu kabajan. Ayyaanni kun maatiin illee hin kabaja. Bookni naqamaadha. Farsoon hin godhatama. Mana keessatti mijuun hin dhiyaata jechuudha. Mijuu guutuun nyaanni hin dhiyaata jechuudha. Akkasiinis nyaachisanii si obaasaniiti nus kara dirreetti nu obbaasa jechuudha. Gaafa loon tiksinu nama dargaggeessa gadaa tokko oliitu jechuun waggaa 8 booda tufaa waggaa 10 booda tiksita. Inni suni gaafa kana bilisummaa qabaachuudha. Akka barbaadetti bahee eechisee taphata. Wadaajii kanallee dhungata. Akkasitti hin dabarsaa jechuudha. Asii ka'eeti gaa goobeen hin jedhama. Dhiiboon hin bahama. Dhiiboon maalidhaa? Sirna halkan dhiichifamu. Kan hiriyaa kee manarra deemtee baastee wajjin taphachaa bultudha. Dhiiboo jedhama jechuudha. Inni naqxayoo inni didde si inni arrabsitaa jechuudha. Arramaan arrabsita. Arrarraa ka'a jechuudha aadaan kun. Goobeen immoo arjaa faarsita. Horii walitti qabatta jechuudha. Maallaqa walitti qabatta. Walitti qabatte saniin immoo sangaa yookiin jibicha wayii yookiin immoo korbeessa saree hoolaa bitattee qalattee waliin nyaatta jechuudha. Wanni beekuu qabnu inni kun kan jalqabaate erga malkaan cufamee booda ayyaana jalqaba shamarran irraa eegaluudha. Shamarran irraa eegalee booda ayyaana daa'immanitti deemama. Ayyaana daa'imman irratti gubaatti deemamee gubaa san irratti immoo nu milkeessedhamee gubaa san irratti irreeffatamee gara irreecha guddichaa sanitti ba'ama jechuudha. Kanaafidha irreechi yeroo baay'ee boroodha kan jedhamu sansakkaa kana duuba guuttataa jechuudha. Maqaan koo Baqqaluu Abbabaan jedhama. Baay'ee haala ho'aadhaan kabajamaa jira amma baranaa kuni kan barreen giddaa caalee jira. Baay'ee nutti tole aadaa laafeetu nu deebi'e. Aadaan kun gara fuulduraas dhaloota keenyaaf cimee sirriitti akka itti fufu hawwii qabna. Baay'ee nutti tole kan har'aa kun hoggaa ilaalaa jirru. Sirni wadaajii durii gaafa allaaduu buqqifatan osoo hin ta'in gaafuma qaammeessan gaafa hiriyootii wal ga'anii ba'an gaafa san dhungatu. Gaafa isaan immoo ishii qabanii dhungatu nuti hiriyaa keenya san irra gorreet allaaduma saniin rukutaa ofirraa achi ariina hiriyaa teenya san irra. Aadaan jalaa laafee kun deebiinsaa baay'ee na gammachiise. Miidhaan qabu baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee guyyaa sanitti baay'ee namatti tola malee miidhaan qabu. Baay'ee bareedadha. Wanni haadholii fi shamarrirraa eegamu akka cimsanii aadaan walaa laafee kana nu jajjabeechan hawwii qabna. Nullee daa'imman keenya barsiisuudhaaf sirriitti adda duree taanee dhaabbachuu qabna jechuudha. Qorannaadhaan ammaan tana sirna warra hin ganne leejandilii darba seenaan Oromoo baay'een isaa barreeffamaan lafa hin jiru. Isuma afaaniin darbu san isuma abbootii gadaarraa gaafiidhaan waraabbannee qabnu san lafa qabachiisuudhaaf qorannaan garaagaraa akka barbaachisu naman. Haa ta'uutii kabaja kana akka walii galaatti asitti akka kabajnu malee Liiban keessattis Jidda keessattis iddoo garaagaraa tuulama keessa jiran kana keessatti bifuma kanaan kabajama. Barii lammata ogaashiin firarra dhallaadoo fi naannistoo darbitu kaaniin ba'anii amma gaa kaleessa kan ofii godhate hiriyoon agartee fi barii lammataan dhugeeffataa lafaan dhahee dhungata garuun guudeedhu kun isa fuudha amma gaafa gaa'ela isaatitti. Wadaajiin kun aadaa jaalala ittiin agarsiifatanii fi fuudhaa fi heerumaaf illee ittiin wal kaadhimatanidha jedhu hayyoonni tuulamaa dubbifne.
dur dargaggeessiif dubarri guyyaa kana aadaa wadaajiin wal baran jaarsa ergatanii aadaan wal fuudhu jedhu. Dhaloonni ammaa garuu wadaajiin waliin fuudhani akka obbolaatti wal ilaalu malee jedhu. Dubbiin tasaa sirra bu'e moo akkuma kaleessitti deebi'ee ittiin naatiin gaafate iccitiin. Isuma natti deebi'ee itti baga kanaa si agaru gaa'elaa si agaytoo itti eebbisa abbaatti nimtu. Abbaan garuu hiriyoota irraa dhago malee haala manaan gaafatu safuudha. Suutattee kan inni gaafii calqabu ebaluu bee dubbiin sun dhugaa taate urgaa mana dhufaa jiranii. Urgaa maali? Hiddii garaa miciraanii odaanuu magarsiidhanii kanaaf nutti imalan deeminii turiqee jettetti dura hin ergatanii haasaa qabanii gaafa san karratti eeggataa hin dhufanii barraaqan nuti hojii horiin fincaaniin horiin gadi hin bahin kanatti bahanii raawwataniitti. Eessaa deemtan? Mucayyoo teessan bareeddu mucaa keenya bareedaa akka nu dhaabii dhufneedhani. Dhaabiif dhumne nu uffachaa intala teessan nu kennaa jenneet intala teessan nu baalchaa jennee dhufne jedhan. Waggaa kana jedhan maarree haa ta'u intalti eessuma qabdi, intalti adaadaa qabdi, intalti akaakayyuu qabdi, intalti fira bal'aa qabdi. Mari'eedhaan isinitti deebi'a, isin mari'aadhaan nutti deebi'a dheeti jecha kennaaf. Hin galanii maal hin galtanii jedhan ergatu. Fayyaa nagaan gallee odaa isin dhaabna jedhani garuu firaanan gaadhaa jedhani fuula nu bulchanii jedhani. Ka'anii lammata hin deebi'anii amma bitimaarra mana horseessan. Mana horseessaniitti waan qaban itti dhangeessanii waan qaban hundaa keessumaa sodaa sila ta'eef kan achi ergamee dhufe akkuma abbaa ilma dhalcheetti kabajama sila ta'eef safuu keenyan hooda keenyan laguu keenyan sadeen kun ulaagaalee sadeen kun hudhaalee Oromoon ittiin uummata ofii ittiin bulchifatu jechaadha. Sirnichi keessi isaa bal'aadha. Wanni naannoo sanitti jedhamu taateen ta'u shamarran kan daa'imman umriin isaanii darbaan geenyee fi kan heerumanii fi kan hin heerumne addaan qoodamanii kan itti taphatamudha. Kan amma har'a argitan kun kan daa'immanii osoo hin ta'in kan shamarran qarree dardaraati jechaadha. Kan heerumte faarsanii jajjabeessanii gaa'elli ishee akka cimu dhaltee akka dhungattu hortee akka ilmattu jajjabeessu mana ishee dhaqanii muuddatanii bahu abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun gaa'elli maatiin ijaaramuun mirkaneessaniif itti biraa bahu jechaadha. Kan barreen gaddaa isaan biraa heerumte barana bifa kanaan akka jajjabeeffamtu ta'u dhalanii dhungachuu horanii elmachuun Oromoo keessatti waan guddaa waan ta'eef maatii ijaarrachuun waan guddaa waan ta'eef gaa'elli kunis bifuma kanaan dargaggeessi ishee jaallate san gaafa darbaa kana naannessee dhungata. Shaashii bitaa fi shaashii saniidhatti gaafa masqalaa immoo walitti sirbanii karameellaa kennitii fi sirni gaa'elaa bifa kanaan jalqaba. Dargaggeessi gaafa ayyaana qunnii dubara tokko dhungate gaafa masqalaa deebi'ee arga. Guyyaa kana kennaa jaalala wadaajii ittiin ibsatu shaashii biteefii dhufa. Ishiinis karameellaa bittee fuutee dhaquun kennitiifi wadaajummaan isaanii akkanatti itti fufa jechuudha. Fakkeenyaaf asuma aanaa liibanii fi cuqqaalatitti jidda keessa seerri achi ba'a. Seerri gadaa achi ba'ee ittiin godaan. Naannoo sanitti seeraan kabajamu. Fakkeenyaaf qaadhima qofa odoo hin ta'in taaboreenuu achitti mana hangafaa sanitti karra isaanitti lafti jabaachuun isii duraan akka sammuu daa'imaatti hirribbatti lafti. Gaafa qaxxaamura keenya gaafa lafti sammuu jabaatu san achitti ejersa dhaabbatan. Lafti jabaattee lagni irrateera kan gamatti haftee kottu natti walaa gaafa nu baga nagaan baatanii baqa booqa birratti dhiyaattan jedhanitti wal eebbisan. Kanaaf buqqa'ee madadaan hin banne hambaa qabna haftee jettee hambaan keenya jechaadha. Oromoo keessatti keessumaayyuu iddoo kanatti kabajamuunsa ergaa guddaa qaba. Oromoon sirna gadaa ofii keessatti waan raawwachuu qabu hundasaa giddugaleessummaa eeguun illee kanaan wal qabata.
wanni sirna Oromoo ta'e naannoo kanatti qoratamee lafa qabachuu qaba waan jedhu qabnus akka bulchiinsa magaalaatti soo cinaa dhaabbannee aadaa guddisuu keessatti turizimii babal'isuu keessatti konfiraansii babal'isuu keessatti magaalaa Bishooftuu sadarkaa addunyaatti beekamtuu gochuudhaaf beekumsaan akka hoogganamtus ta'uudhaaf hojjetamaa jiraachuu isaatii fi bulchiinsi magaalaa xiyyeeffannaa kennee kan hojjechaa jiru ta'uusaa. Aadaan ayyaana qunnii yookaan ayyaana shamarranii hawaasa Oromoo tuulamaa jiddu galeessaa kana fakkaata. Aadaan kun akka sirriitti kabajamuuf dargaggoonnii fi shamarran cichanii hojjechaa jiru. Abbootii fi haadholiinis gorsaa jiru. Waan eenyummaa ofii ibsu jabeeffachuun gaariidha. Xumurre horaa bulaa deebanaa. Abaayee daantiin tokkummaa na ijoollee. Abaayee fuullee shantamaa. Abaayee abuu tola sooroti. Abaayee wajjin galaa boodatti. Abaayee. Abaayee. Lafa dirrisiisaniidho. Abaayee. Yalaanna magaala looho. Abaayee. Ibsaa dirrisiisanii. Abaayee. Abuu tola sooroti.